Manni jireenyaa asirratti ijaarame yeroo tokko tokko daawwachuuf yoo ta'e malee keessa jiraatan jechuuf baay'ee ulfaata. Biyya Chaayinaa keessatti manneen akkasii baay'inaan ijaaramanii kan jiran yoo ta'u, keessattuu lammiiwwan Chaayinaa fi Kooriyaa iddoo akkasii baay'inaan filatanii keessa jiraachuudhaan beekamu. Lammiiwwan Chaayinaa kunneen lafa ol ka'aa kiiloomeetira 2 caalu kana gubbaarra maslaaliidhaan haala kanaan deemuudhaan mana jireenya isaanii bira gahu. Sababni isaan jalqabaa asirra galaniif dhukkuba daddarbaa giddugala Chaayinaatti uumamee fi waraana waliin irratti banameen dheessanii gaara kanarratti bahuu danda'an. Gubbaan isaa hanga tokko bal'ina qabaatullee irratti ol bahuudhaaf garuu kiiloomeetira 2 fi cinaa maslaal irra deemuu qabda. Yookaan immoo riqicha bifa kanaan hojjetamee gubbaarra deemuu qabda. Abbootii warraa 114 ta'uudhaan gaara kana gubbaarra qubatan kana mootummaan biyyattii Shii Jinpiing mana ammayyaa ijaaruudhaan gadi bu'anii lafa diriiraa irra akka jiraataniif yaalee turus abbaa warraa 84 qofatu gadi bu'ee mana kana keessa jiraachuudhaaf hayyame. 30 hafan immoo didanii gaara sana gubbatti hafan. Mootummaanis filannoo dhabnaan warreen didan kanaaf haala kanaan sibiila jabaadhaan waan irra deeman hojjeteefii jira. Ganda kana keessa keejii daa'immanii malee mana barumsaa waan hin jirreef daa'imman waggaa 7 guutan hundi haala kanaan maslaala kanarra deemanii barachuun dirqama. Namoonni akkasiin baratanii digirii meeqa qabanis jiru. Kan dhukkubsatu immoo yaalii salphaadhaan ala gargaarsi inni argatu hin jiru. Yoo xiqqoo wayyaa qabaate qofa maslaala kanarraan gadi bu'ee mana yaalaa dhaquu danda'a. Kan biraa jiru gaarii fi mana ammayyaa barbaada taara. Lammiileen Chaayinaa garuu otoo manni ammayyaa kun kaffaltii tokko malee hojjetameefii jiru filannoo isaanii gaara fokkotaa kana godhachuudhaan didanii hafanii jiran. Asumaanuu Chaayinaalee kiyya sabiskiraayib gochuu akkasumas viidiyoo yoo isinitti tole laayik gochuudhaan na gargaaraan dhaamsa kooti horaa bulaa.